Hayyee akkam jirtu dhaggeeffattoonni koo hordoftoonni koo marti keessanii jechuun barbaada. Akkuma darbee kutaa darbe keessatti waa'ee diroonii introdakshin paartii ilaalaa turre. Guyyaa har'aa immoo waan isiniif qabadhee qaamolee diroon kompoonentii jechuun meeshaalee maal maaltu akka nu barbaachisu beezikaalii waliin ilaalla. Gara barumsa kootti otoo hin ce'in dura garuu jalqaba irratti saabskraayibii fi laayik sheer gochuun akka na bukkee dhaabbattan akkasumas namoota bebbeektanitti sheer gootanii akka biraan geessan dhaamsa kooti. Tole fakkeenyaaf diroonii kana fakkaatu waan akkasii hojjechuudhaaf yookiin diroonii gosa barbaanne kutaa darbe keessatti gosoota diroonii ilaallee turre waan akkasii ijaaruuf meeshaalee elektirooniksii fi meeshaalee meekaanikaalii paartii akkamitti akka walitti assembil goone yookiin akkamitti diizaayin goone hojjechuu dandeenyu ilaalla. Kanneen keessaa meeshaaleen beezikii barbaachisan warreen kanadha. Jalqaba irratti diroon kompoonentis beezikiin inni jalqaba kanarratti argamu kun birushless mootorii jedhama. Inni kun itti aanu elektiroospiid kontirolariidha. Inni kun liippoo baatirii yookaan diroonii sana kan sochoosu humna kan kennu liippoo baatirii jedhama. Inni arfaffaa irratti argamu kun aatoo paayileetii yookaan filaayit kontirolariidha. Gosoota baay'eetu jira inni ilaallaa. Inni itti aanee jiruuf paayileetii yookaan tiraansmiitara and resiivariidha. Diroonii sana kontirool kan nuuf godhu jechaadha. Paayileetiin lafa dhaabbatee kontirool kan ittiin goonu giraawundi steeshin kontirolariin isa kanadha jechuudha. Inni kun fireemiidha. Fireemii kana maal akka ta'e tokko tokkoon isaan ilaallaa. Kun immoo baatirii hooldi daawunistiraappiidha jechuun fireemii keenyatti baatirii hidhuu kan dandeenyu kun beezikii miti. Waa biraa bakka isaa waa biraa fayyadamuu ni dandeenya. Inni itti aanu kun piroopeelariidha. Piroopeelariin qaama baay'ee barbaachisaa dirooniin tokko qilleensa keessa balali'uuf kan nu barbaachisu piroopeelariidha. Inni dhumaa kun immoo jaampar waayirii jedhama. Fiimeelii fi meel ta'uu ni danda'a. Akkaataa isaa isin argisiisa. Hunduma isaa irratti kanaaf iskii jalqaba irratti birushless mootoriin kun maalidha? Birushless mootoriin kun mootora yookaan RPM guddaa yookaan revolution RPM jechuun revolution per minute kan jennu kana rooteeshinii guddaatiin naanna'ee piroopeelarii keenya naannessee tirestii yookaan humna baachuu danda'u kan uumu birushless mootorii kanadha jechaadha. Birushless mootoriin kun ispeesifikeeshinii yookaan wanti nuti irratti hundoonni filannu KV jedhama. Kiiloo vooltii jechuudha. Amma yeroo baay'ee piroototaayippiidhaaf fayyadamuuf waan nuti binnu 1000 KV, 2000 KV, 1400 KV waan akkas akkasiitu jira. Isaaniin akkamitti filanna kan jedhu barumsa mataasaa danda'e qaba. Fakkeenyaaf inni KV guddaa filanninnaanii ispiidii guddaa qaba jechuun KV'n guddaa revolution per minute guddaa qaba. KV xiqqaan revolution per minute xiqqaa qaba. Kanaaf walitti xiqqeessine revolution per minute guddaa qaba taanaan toorkiin xiqqoodha. Revolution per minute yookaan rooteeshinii guddaa xiqqoo qaba taanaan immoo toorkiin isaa guddaa ta'a jecha faallaa walii deema ni ilaalla. Inni itti aanu elektiroospiid kontirolariidha. Elektiroospiid kontirolariin kun birushless mootorii kana faana walitti hidhata. Elektiroospiid kontirolariin karaa biraa dhufee aatoo paayileetii walitti hidhata. Jaampar waayiriin qaba kunoo karaa kana daataa fudhataa jechuudha. Kanaaf maalni elektiroospiid kontirolariin ispeesifikeeshinii kaarrentii irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf inni kun fakkeenya 30 ampeeriidha. Maaksimaam ampeerii inni fudhachuu danda'u of keessa dabarsuu danda'u 30dha. Baatirii irraa ampeeriin 30 ol dhufe jenna elektiroospiid kontiroliin kun birasti ta'a yookaan hin dho'aa jechuudha. Faayidaa alataa. Kanaaf baatirii fi elektiroospiid kontirolarii waliin ilaalaa diizaayinii keenya hojjechaa deemnaa jechuudha. Kanaaf gaafa elektiroospiid kontirolarii filannu baatirii ilaallachuu qabna. Gaafa birushless mootorii ilaallannu birushless mootor KV'n kun kaarrentii hammamii barbaadu immoo elektiroospiid kontirolarii ilaallachuu qabna jechuudha. Jalqaba irratti birushless mootorii kana kan filannu tirestii hammamii akka nu barbaachisu piroopeelariidha diizaayin goonee dhufna jecha jalqaba. Inni kun baatiriidha. Baatiriin kun liippoo baatirii jedhama. Liippoo baatiriin liitiyeem pooliimiiriyem baatirii jechaadha. Keemikaala liitiyeem pooliimiiriyem jedhamu irraa hojjetama. Baay'ee salphaadha garuu kaappaasitii guddaa qaba. Fakkeenyaaf kun seelii 3dha. Seelii 3 of keessaa qaba.
Maaksimaamii kaappaasitiin isaa 2200 miiliyaampeeriidha. Kanaaf seeliin tokkoon ishee 3.7 vooltii maddisiisti. Sadansaa immoo taayims 3 goone 22 saamsingiin argannaa jechuudha. 11.1 waan akkasiin arganna 3 seelii irratti. Inni kun awutoopaayiliitiidha. Awutoopaayiliitiin akkuma CPU'n bireen of kompiitarii ta'ee filaayit kontirooleriin kun immoo bireen of diroonii jechuu dandeenya jechuudha. Daataa tiraansmiitarii irraa fudhatee karaa riisiivarii tiraansmiitarii irraa yookaan namarraa fudhata. Daataa kana gara kamitti erga? Gara elektiroospiid kontirooleriitti erga. Elektiroospiid kontirooleriin siginaalii asirraa fudhatee kaarentii isa barbaachisu eenyurraa fudhata? Baatiriirraa fudhata. Fudhatee eenyuuf dabarsa? Biruushlees mootoriif dabarsa. Yommuu sana biruushlees mootoriin rooteeshinii guddaadhaan tirastii barbaachisa yookaan tirastii asii ergame sana siginaalii gara rooteeshiniitti jijjiiraa jechuudha. Awutoopaayiliitiin baay'eetu jiru. Kanneen akka APM jiru. Kan biraa amma yeroo baay'eetti laattesii ta'anii kan uumaman piiksookii fa'aa kan jedhamu jiru. Isaan fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Amma sadarkaa yuunivarsiitii irratti ani pirootootaayipiin hojjedhe ishii kanaan KK.2.15 jedhamtu kanaan hojjedhe achuma irratti adjesti goonaa awutoopaayiliitii seelf kontiroolerii qabdi. Baay'ee salphaadha. Meeshaalee akkasii warri barbaadan bitachuuf yookaan hojjechuuf gara dhumaatti waliin pirootootaayippii tokko waan hojjennuuf warri barbaadan diskiripshinii keessa lakkoofsa bilbilaa isiniin ka'a. Bilbila naquun nama akkatti bitattan akkatti isinii hojjettanii nan isin jajjabeessa. Inni kun tiraansmiitarii fi riisiivariidha. Tiraansmiitariin kun qophaatti barnoota of danda'e qaba. Irratti nan isin barsiisa. Ishiin kun riisiivariidha. Guyyaadhaan hin qabadhee dhufe tiraansmiitarii kanadha. Moor kanneen keessa tiraansmiitarii maal akka isin barsiisuu fi inni kun fireemiidha. Fireemii kana mukarraa hojjechuu dandeenya, qarqaarraa hojjechuu dandeenya, waan barbaanne irraa hojjechuu ni dandeenya. Dirqama pilaastikii kana 3D piriintariitiin kan diizaayin ta'e ta'uu hin qabu jechuu barbaadeen. Ishiin kun piroopeelariidha. Piroopeelariin diizaayinii mataasaa qaba. Akkamitti akka diizaayinii goonu, akkamitti akka kompoonentii maateeriyaalii isaa selekshin goonu yoo xiqqaate kilaasii 5 fudhannee irratti barannaa soofteeriitti jijjiirree aansiisiidhaan irratti raan gooniin hojjennaa. Obsaan isin wajjin ta'a laayik sheer gochuun na jajjabeessa, na isin barsiisa. Baay'ee barbaachisan barumsa beezikiin isiniif kennu piroopeelarii kanarratti. Baay'ee barumsi guddaa kan barbaachisu jechuudha. Ishiin kun jaamper waayiriidha. Jaamper waayiriin gosa 3tu jiru. Fiimal meelii fi meel meelii akkasumas fiimal fiimaliidha. Jaamper waayiriin maanni faayidaan isaanii siginaal daataa riisiivarii irraa gara awutoopaayiliitiitti, awutoopaayiliitii irraa gara kanaatti elektiroospiid kontiroolerii irraa gara awutoopaayiliitii jijjiiruuf barbaachisu jechuudha. Warreen kun qaamolee beezikii barbaachisanidha. Diroonii tokko ijaaruuf kana hundumaa biyya keessaa argachuu ni dandeessu. Naquun namaa bilbila diskiripshinii irra isiniin ka'a bitattanii akkatti hojjettan nan isin jajjabeessa. Gara tiraansmiitarii fi riisiivarii haa ceenu. Amma diroonii kana gaafa ilaallu dirooniin kun heegzaakooppitariidha. Biruushlees mootorii meeqa qaba? 6 qaba. Elektiroospiid kontirooleris meeqa qabachuudha? 6 qabaachuu qaba. Akkasuma piroopeelariis 6. Fireemii tokkorra elektiroospiid kontiroolerii tokko, biruushleesii mootorii tokko, piroopeelarii tokko. Kun eessaqa? Gara awutoopaayiliitiitti. Awutoopaayiliitii jechuun dirqama as kanatti isin argisiise daataan hunda isaanii kan 6 isaanii awutoopaayiliitii tokko irratti wal argu jechuudha. Awutoopaayiliitiin kun paaworii eenyurraa fudhata? Ishii kanarraa fudhata. Elektiroospiid kontirooleriin 6 kun kanarraa daataa sa'aatii wal fakkaataatiin fudhatu jechuudha. Yommuu fudhatanii ammas karaa biraa chaanaaliin kaameeraa siistemii kontirool gochuuf yookiin chaanaaliin kan biraan barbaachisa. Kanaaf maal goona? Chaanaalii 12 yookiin amma kana kontirool gochuuf giraawundi isteeshin kontiroolerii fayyadamna yookiin fakkeenyaaf yuunivarsiitii irratti kan ani fayyadamu filaaskaayii kanadha jechuudha. Tiraansmiitar and riisiivar. Inni guddaan kun tiraansmiitariidha. Ishiin kun riisiivarii jedhamti. Daataa kanarraa fuudhee gara dirooniitti kan nuuf geessitu ishee kanadha. Asii gaafa nuti daataa kenninu fakkeenyaaf dirooniin kun gara fuulduraatti haa fiigu jennee gaafa asii harkaan kenninu ishiin kun awutoopaayiliitiitti ergaa dabarsite jecha karaa kam? Karaa jaamper waayirii kan sila isinitti himuuf yaaletti. Tiraansmiitariin kun fakkeenyaaf filaaskaayiin kun laattestii warra ta'e keessaa tokkodha. Kun giraawundi isteeshin kontirooler yookaan isa guddaa fageenya kiiloomeetira guddaa irratti hojjechuu danda'udha. Jalqaba irratti isin himuuf yaaleera. Ani kan beezik godhe isin barsiisu diroonii keemikaala biifuu danda'u malee keemikaala waraanaa miti. Keemikaala
appilikeeshinii biraa kenna miti. Xiyyeeffannoon kun